أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله برني كينيا إني هرا ما تدري شروط صلاة الرجل. شروط صلاة الرا كتاج حفا شرطي شنفا الرجل. شرطي شنفا الرجل راجل أكنجر. الشرط الخامس شرطين إني شنفان. شرطين شنفان: إزالة النجاسة، نجسة وفي الرادم سيسول أجن. شرطين إني شنفان: إزالة النجاسة، نجسة ديمسسو. نجسة ديمسسو جن مطلق أكم وقالت من ثلاثة إني نقيدهم من ثلاثة: سدرة وسدرة نجسة sadi deemsisu. Bakka sadirraa waan sadirraa najasa deemsisuudha. Min albadan qaama keetirraa najisa deemsisu. Qaamarraa najisa deemsisuudha. Wathawbi akkasuma uffatarraa wal buqaati bootaa itti salaturraallee najisa deemsisu. والدليل قوله تعالى: رجان جت ربي قلت إيه وثيابك فطهر يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام فتكي أهرد أكس جده. أما أسكيستي شرطي شنفان. شرطي شنفان كان كيستي نجس وفي ديمسو أسدرا قامك وفتا بوتا سنرا ديمسسو. شرطين كن أكان ياجسا. أكان ياجسا لجتن. مالف yoo najisni deemsifame malee salaanni hin ta'u waan ta'eef waa sadirraa jedhe amma asirratti qaama kee guutuu isaarraa kan qaamarraa najisni qaama ilma namaatti dhufu yookaan bulii namaas hin ta'u yookaan duburiin ta'uu maal deemsisu gaafa qubulii yookaan duburiidhaan dhufe istinyaadhaan deemsifama tokko yookaan dhakaadhaan deemsifama. Istinyaa godhatuu irratti dirqama bishaan jiraatuu baatus dhakaadhaan yoo istinyaa godhatte akka tayyumaatii miti. Akka tayyumii fakkeenya yoo bishaan dhabame qofa tayyuma godhatte biyyeedhaan. Laakiin istinyaan immoo yoo bishaan illee as jiraate bahara bira dhaabbatee dhakaadhaan yoo godhatte homaa rakkoon qabu jedhan waa'ee istinyaa irratti. Najisni qaama namaarraa bahu isa kana tokko. Yoo immoo qaama namaa qubulii duburiirraa karaa lamaan yoo hin tahin bishaanii qofa malee ta'uu hin danda'u jedhan. Inni lammaffaan uffatarraayi. Uffata kan jennu waan yeroo salaatu sirraa sosoo akka imaamaa uffata surree waan dawrii waan akkasii kan jechuudha. Inni sadaffaan bootaadha. Bootaan kan jennu kuni bootaa irratti salaatu. Hangi bootaan ati silaa irratti salaatu sun hangi najisa irraa deemsisuun xahaarachuun dirqama hanga kamii moo manuma guutuu xahaarta moo lafa mitira meeqa xahaarta hangi kun beekamuudha qaba kaa beekamuu qaba innaa hanga miree hangi silaa irratti salaatuun siif mijatu sanarraa kam inni kophee keetirraa yeroo dhaabattu hanga bootaa adda sujuuda keetiitii fi harka keetii yeddu lamaan kana hanga irratti salaatu san hanguma sana qofa kan dirqama irratti ta'u qulqulleessuun yeroo salaataa jechuudha. Wanni harki kee uffanni kee naannoon kun dirqama xahaaramuun dirqamaa jechuudha. Osoo kan keenyaaf hanga sana alatti fuuldura keetti yookaan cinaa kee dudduuba kee najasaa jiraatillee yoo sagaraan fuuldura keellee yoo jiraate harki bakka itti irratti salaatu sun naannoon hangi itti irratti salaatu sun maal ta'uudha qaba xahaaratu qaba. Fakkeenyaaf mitira tokkoo fi tokko jechuun dalgatti mitira tokko dheerinatti mitira tokko hanga kana jechuudha.
Hundi dirqama ta'ee jechuudha. Lagaan wasiyaa bakka faxahir uffata kee xahaaradhu jechuutu kanuma hundaan qaba. Ashartu saadis shartiin jahaffaan sitratul awraa qaama ofii sataratudha. Qaama ofii sataratudha. Ajmaca ahlul ilm أهلين علم ولي قالن على فساد بدر ولي قالن صلاة من صلى صلاة نما صلاة عريانا كلها وهو يقدر وصودا دأو نمني كلها صلاة صلاة نيسالة مبدا أيه وان بريدا في تبان كتابة يوكا إيه صلاة ني أسكان جتون صلاة ني أكوما فلتو هنا دادبس مرقانس الشكس براكس تائس salaanni deemis taa'is hin hafu salaanni tokko jedhe. Deemaa yoo salaatuun si dadhabe lolaallee yoo salaatuun dadhabe dhahaallee salaatan iyyaadhaan. Si galee haala sani malee salaan gonkuma hin hafu tokko jedhe. Yoo dhaabbachuu danda'e yoo dandeesse dhaabbata dadhabdu ni teessa dadhabdu ni ciifta. Ciibsu ni akeekta akeekuu dadhabdu qalbiidhaan iyyattee salaata salaan hin hafu gonkumaa lama. Uffata taadee hamma waa'ee kitaaba irratti. Uffata irratti namni yoo uffata qulqulluudhaan salaatuun barbaachisaa dirqama. Uffata yoo qulqulluu hin qabne hoo dhaqee ergifatee salaachisa kan nama biraa ollaa qaba. Yoo isaaf mijatu ta'e ollaa qaba. Amma gaa asin jiru namni wayii barahaa fakkeenyaaf karaa yamanii kana deemu. Kanaa isinii wal qabata kun. Karaa yamanii kana deemu. Barahaa Somaalee keessatti kan bakka tokko namni tokko hin jirre osoo deemuu dadhabeera. Yookaan boolii wayii uffata isaatti uffatni isaa najisa. Najisa kanaan salaataa maal godha najisuma kanaan salaata. Uffatan qabu waa tokko hattuun Somaaleen irraa cirtee fixxeetti yookaan yamaniin irraa cirtee fixxeetti qullaa deemu jira. Paantii qofaan deemu jira. Salaata ni isaa qullaa salaata. Akkas. Waxaddu cawratu rajul. Cawrati rajul. Daangaan cawraa gurbaa من السرة إلى الركبة النور الرا هنجا جلباتي هنقربا النور الرا كاسه هاجا جلباتي هاجا جلباتي هنجا كناسه ستيو هنجنا سترنان سلام ني إسادا نتهاجدا توك أمو غافا هنور جنو غتيتين ساكنو ساكما هذا حديث نمو غتيتي سار أسوان توكو هنجرو yoo hin jedhe salaanni hin tahu yoo jedhe kan jedhu sunoo jennaan gaafa qabu dirqama gateettiin isaa qullaa ta'uun saaqamuun hin ta'u. Yoo saaqame hoo osoo qabu salaanni isaa hin ta'u. Yoo dhabe hoo hangi awraa sataramnaan salaatuun isaa dirqama. Amma bakka kanatti waan tokko ni si yaadachiisa. Namni tokko dhiira kun kan dhiiraati kan dubartiitti miti. Jaappooniin salaatuun ni ta'amu hin ta'u. Jaappooniin salaatan yeroo gaafii baay'ee kaatu. Jaappooniin ni salaatan. Maaliif jennaani gateetti isaa shayii wahii ni jirti. Ni tahaa jedhan. Wal xurratu. Wal amatu gabrittiinis kadhaalika akkuma sana handhuurarraa hanga jilbaatti awraadha yeddu lameen kun. Awraadha handhuurarraa. Laakiin bakka kanatti bakka gabrittii kanatti awraan isiidha dirqama kuni mazhaba jaraati mazhaba Imaam Ahmad bakka kanatti immoo gabrittiin taatee fi morma isiirraa hanga jilbaatti yoo jenne irra bareedaadha. Maaliif jennaan handhuura yoo jenne harmi qullaa taa'u jira harmi awraadha. Egalee harmis dirqama dhoofamuu qaba. Dirqama dhoofamuu qaba. Akkasanaa jennaan. والحرة أمو بالستين اسم برمدون كلها قام إسي هندي إسي تجج عورة عورة إلا وجهها هو إسي ملئ في الصلاة صلاة كيستي وإلا وجهها هو إسي ملئ في الصلاة صلاة كيستين هايا صلاة كيستين أما dubartiin tokko salaata keessatti akka mazhaba beekamaa irratti kulluha awra hundi isiitu awraadha hin qayyadu kana jechuudha. Hatta hirphi lamaan koomeen lamaan illee awraadha. Akkas ta'uudha qabaa jechuudha. Ammoo shanachi lamaanoo
إلا وجهها وكفيها جدا أصول كان أورجينال سن إلا وجهها وكفيها جدا كوني وجهها وكفي بكجر في الصلاة جدا أما شنتي سيلمانو ها إسا مانو harkasii fuula sii malee harkasii sataratuun dirqama jedhan akkas ta'uu qaba. Yeroo kanis akkanuma awuraasiiti dubbachuu jira. Salaata keessas ta'ee salaataan alattis ta'ee haala sana jechuudha. Isa hamma gaa yeroo ammaa kana barachaa of eegan warri dhiiraa maal ta'e amma dhiirri faallaa dubartii akka dubartii dubartiin akka dhiiraa. Maaltu dhufee dhiirris furrii isaa duraan gabbuusee miilarra gayyaasee salaata hin ta'u wanjala gurguddaa. Dubartiinoo uffata gabaabduudhaan kan jalaan miilli mul'atu kan harki mul'atu kan qaamni wasfiin qaamaa mul'atu salaatama hin ta'u kunis dhorkaadha haraami. Qaama ofitti maxxansanii qaama isaa maxxansanii yeroo deemtu keessatti yeroo salaatu keessattis yeroo hundaa'u mana kee keessa abbaa manaa keetii qofaa keessatti malee yeroo bakkuma hundattuu dirqama awuraadha qaamni dubartiidha. Kan dhiiraa hoo kan dhiiraas uffanni isaa bal'aa ta'uudha qaba dirqama. Kan dhiiraas uffata isa keessaa sarban isaa furdaadha. Xuncaa qaba maallee qaba akkas jedhamu kun hin jiru shari'aa keessa jiru. Booda kana keessa karaa Yahudaarraa nutti as dhufe malee jechuudha. Akkas ta'uudha qaba. Jiinsii ofitti xaxanii maal godhanii kunis hin ta'u. Kan dhiiraa kan dubartiis uffanni bal'aa ta'uun shari'aa islaamaa. Sunnaa rasuula rabbiirraa kan dhufe qamisa babal'aa kan uffatan sahaabonni jechuudha. Haaya. والدليل رقم قوله تعالى جت ربي قلت إيه يا بني آدم يا إلمان آدم خذوا زينتكم بريدين كيسا فردا عند كل مسجد بكى مسجد هندتو بريدين كيسا فردا عند كل صلاة جت بكى صلاة هندتو مسجد تكم فردا مما لستي صلاة جت كنافو وفتى بريدة هرتو يرو صلاة وفتى بريدة بريدة ولتني فودر ربي أبتني. الشرط السابع دخول الوقت تكون كان النظامنا شرطين سدفا وقتين سينو شرطين تربفا يرون سينو والدليل رقم من السنة حديث الرا أما يرون سينو لا يرون جنوانتي صلاة شنن كان يرون سينو وجمعة في sunnaan bakka garaagaraa jedhan salaata shananii akkamitti fakkeenya sunnaan yeroo seenuun isiidhaaf shartii miti jedhan sunnaa mutlaqaa jennaan yeroo barbaade kaatee oduu rakaa lama wada'atteetuma rakaa lama salaata yeroo rakaa lama salaata sunnaa mutlaqaa jennaan jira yeroo barbaade kaatee wada'atteetuma salaata jechu sunnaa yeroo barbaade jechuudha sunnaa isa kana haya amma garaagarummaa juma'aatii fi kan ammoo juma'aan shartiin seenuu miti. Shartiin isaadha yeruma isiiti. Yeroo isiitti fayyadamu. Yeroo isiitti fayyadamudha. Maaliif juma'aan garaagarummaa jira salaanni. Salaanni shanan gaafa kaatee duratti salaatte hin ta'u. Eega waqtiin sii bahee hoo yoo salaatte salaata shanan fayyaa taati. Eega waqtiin bahe waqtiin si dabre maaliif salaata sakaan walitti jam'ii gootee salaatu jirta waan ta'eef jechuun qadaa baafte jedhama. Ammoo yoo juma'aa duratti yoo salaatte jiru silaa yoo isiidhaa bahee tokko hin jiru juma'aan dhumeera waan ta'eef jechuudha yerummaan isaa dhumna akkasi. والدليل رقم يرورت من السنة حديث جبريل عليه السلام حديث جبريل أنه جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي في إمامة في أول الوقت جلقب يروك ست وفي آخره تمر إساك يا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة صلاني ما بين هذين الوقتين ما بين ويدو هذين الوقتين يرو لمن كان يدوتي جئين digalee yeroo hanganni itti dhaabbatu barsiise. Fakkeenyaaf zuurii durarratti salaate, zuuriin jalqaba irratti yeroo duraa teessas salaate, bakka aduun wal qixa keessee zawwalte, dabde akkana dabde achirraa eegalee salaate. Hanga kamitti hanga dhaqee gaaddifni
وهنده والكتا إيها قهوت تجيجو لفرق ديمي والكتا سيكي قهوت تجيجو أتي متر توقو سنتيمتر ديب دموتي لفرق متر توقو سنتيمتر ديب دم أكي غافة سنكت تاتي زورين هنگا سنتي عصري هو يرود رأي ستر في ساعة جبريل قادسني كي والكتا كي قهورا بكا زورين تلومي سنرا كاسي هنگا كمتي هنگا قادسني وهنده دچا سالمين قهوت hanga sanatti salaata. Asli achirra dabarfannaanoo yeroo rakkinaa jedhama malee waqti isa bareedaa sanaa miti. Dhaqee immoo aduun daalachuudhaan achi booda salaata munaafiqaatti jedha Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Magriibnoo shafaqni daalachi wahii naannawa samii kanaa bahuu hanga dhaqee dukkanni dhufee seenutti shafaqni sun hanga dhaqee dukkana keessa seenutti hanga sana jechuudha. Ishaanoo achirraa eegalee hanga kamitti jecha lamatu jira. Jecha sadiitu jiraayyuu. Jechi sadii masaba sadii jechuudha. Hangi ishaa'iin dhaqeetti dhumu eessatti dhuma ishaa'iin hanga walqixa halkanii jedhan. Walqixa halkaniiti jedhan masabni tokko. Walqixa halkanii jechuun sa'a jaha jechuudha. Tokko. Tokkoffaan immoo tokko sadaffaa halkanii. Tokko sadaffaa halkanii jechuun gara sa'a meeqaati? Afuriitti miti. 12 bakka 3 meeqa? 4 hanga sa'a 4tti warra jedhu. Sahiha jechi lamaan kun. Jechi tokko immoo hanga fajriiti warra jedhu jira. Jechi sun daciifaa inni sadaffaa. Subiinoo fajriin saadiq bahurraa kaasee hanga aduun ol bahuudhaa jettutti hanga sanatti jedhanii salaanni yeroo kana yedduu lamaanitti jechuudha. وقوله تعالى جل ربي قلت إيتي إن الصلاة صلاة كانت تاتي على المؤمنين من توت الرد كتابا دركما موقوتا يرون اتقوا أما تهته أي مفروضا دركما في الأوقات يرون إساك يستي دركما قد أما تهجتشو الرد نيرتا تكون معناته فيه ودليل الأوقات رجاء يروان الرت صلاة قوله تعالى جل ربي قلت أقيم الصلاة صلاة الأب لدلوك الشمس أدون سنورا إلى غسق الليل لدلوك الشمس أدون سنورا إلى غسق الليل أنغا دكنا هالكنيتي صلاة أبي أدون بهورا أنغا دكنا هالكنيتي قرآن الفجر صلاة فجري قرآن فجري جيتون صلاة فجري لصلاة إن قرآن الفجر صلاة الفجر كان مشهود فما كم ملك كان سكيس دفت تهيج قرآن الفجر وإن قرآن الجميع صلاة الفجر في قرآن سكيس دير فما كان فكسي ملكات يروس عرفني وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.